السلام عليكم أشياء ما ركفوا نجرا جرت نجرا قالت ربنا جني كذا كان جالا كبجا بك جبتنا سيسنا قويتشا إيجا هرر اللي برمسا كوتا لما فا واي أكمل اللوجو حجة أنا خجرو برمسا درب كذا نموني تكو أكمل اللوجو قرير أفتو أكسم اللي حالا ما رجعت تنكنتي مكاكينيا كوبي جين قران garee barumsaa garee adda addaa akkamitti hojjetachuu dandeenya loogoo akkasii akka jiru nagaa fattanii turtanii loogoo akkasii karaa salphaadhaan hojjetachuu dandeessu aappiidhuma dheengaddaa sana keessatti jechuudha. Kunillee egaa aappii sana gadi buufattanii qabdu natti fakkaata. Yoo gadi hin buufannes isinitti argisiisa. Loogoo adda addaa immoo loogoo barbaadan immoo barumsa kutaa darbe keessatti bakka argattan isinitti mul'iseen ture jechuudha. Loogoo googalii keessa seentanii loogoo akkasii itti barreessitanii waan barbaadan quraana ta'u loogoo adda addaa waan sana achi googalii keessa argattu jechuudha. Barumsa dheengadda dabarsine keessa kana keessatti yoo isiniif galuu dide achi keessa irra deebitanii ilaaluu ni dandeessu. Egaa viidiyoo kana share gochuudhaan laayikii tuquu hin dagatinaa. Irra akkamitti qubee geengoodhaan akkasumas haala argaa jirtan kanatti maqaa keenyaan yookaan yuutuubii finnee irra keewwannee yookaan feesbuuka maqaa appilikeeshinii sooshaal miidiyaa fayyadamnu haala itti hojjetachuu dandeenyu kana keessa argattu. Egaa agaruma viidiyoo kanatti hordofaa. Egaa aappii kana buufannee booda aappii kana barumsa darbe keessatti akkaataatti loogoo dalagannu isinitti argisiisan ture. Egaa aappuma kanaan kanallee hojjechuu dandeenya jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti aappii kana pileestoorii keessan keessa haaluma iskiriinii irratti argaa jirtuun eega buufattanii booda keessa seentu jechuudha. Amma akkamitti loogoo garee dalannaa jettanii na gaafattanii turtan jechuudha. Gaafii wal fakkaataa lama loogoo garee barumsaatiif ta'u akkamitti dalaguu dandeenya hojjetachuu dandeenya kan barnoota kanuma keessatti hojjetachuu dandeenya jechuudha. Loogoon kamiinuu waan itti barbaadan kanuma keessatti waan ta'eef jalqaba karaa salphaan hojjechuuf egaa keessa seennee dileetii bakka jedhu kana xunnee kanarraa balleessinaa jechuudha. Dileetii yoo xunnu okkee nuu fida. Osoo bakka biraan deemne halluu filachuus ni dandeenya jechuudha. Kana halluu biraa irratti gashuudhaaf mallattoo ida'u kana jechuudha gubbaatti hin argitu irra xunna yeroo tokko eegasii shiippis bakka jettu kana irra xunna jechuudha. Kana booda bakka kana ni filanna jechuudha. Bakka kana isinitti akkuma duraan arginee turre geengoo gubbaa kana ni filanna jechuudha. Akka geengoo nuuf ta'u geengoo kanarra yeroo tokkoof ni filanna irra dhufna jechuudha. Haala kanaan geengoo ta'ee jira jechuudha. Akkas gadi deemne xiqqoo ishee gadi deemne halluu filanna jechuudha. Halluu filanna halluu diimaan filadha jechuudha. Waan barbaadan filachuu ni dandeessu. Raayitii itti godha jechuudha. Karuma gabaabaadhaan ammallee ida'uudhuma gaaraa sana deebee akkuma jalqabaa sheeppis bakka itti kana irra tuqaa jechuudha. Ammallee bakka kana nan filadha jechuudha. Jalqaba irratti kana nan guddifadha jechuudha. Maaliif barreeffama irratti barreessuu deema waan ta'eef kun kana guddisuun qaba jechuudha. Bakka kana qabdanii ni guddifattu jechuudha. Yoo tokko akkas gootanii garaatiitti gootanii akkas qabdanii gad harkiftu jechuudha. Akka wal keessaa isiniif bal'atuuf akkas yoo ture akkas guddiftu jechuudha. Ni ga'a jechuudha. Kun piroofaayilaa ni ta'a waan ta'eef guddisuu fi garaatiitti godhatanii bakka kana jechuudha. Kana qabdanii akkas gad harkiftu isin guddata jechuudha. Kana yoo akkas achi harkiftanii kan akkas gootan olii gadi isin jalaa jajjallachuu danda'a waan ta'eef kana quba keessaniin xuxxanii akkas gad harkiftanii guddifachuu ni dandeessu. Egaa ida'uu kana xunnee sheeppis bakka jettu filanna jechuudha. Halluu biraa fiduudhaaf bakkuma kanarra xunne geengoo gubbaa kana filanna jechuudha. Amma diimaa waan ta'eef halluu biraa filanna jechuudha. Irra keessa gashuudhaaf halluu kana filanna raayitii itti godha jechuudha. Kanallee harka kiyyaan qabee nan guddisa jechuudha. Xiqqoos akkas qabee egaa wal qixxeeffadhe booda ataa wajjin raayitiin qaba waan ta'eef ida'uu kanuma deebee sheeppis bakka itti tuqee ammallee asuma tuqee geengoo asuma tuqaa jechuudha. Asuma tuqee geengoo ammallee geengoo gubbaa kana jechuudha. Kan inni raanfanne kana
tuqa jechuudha. Halluu biraa halluu barbaadan fayyadamuu yoo barbaadan kanuma tokkorra barreessuu yoo barbaadan kun filannoo keessanii jechuudha. Ammallee halluu biraa filadha akka miidhaguu akka bareedu yoo barbaadan jechuudha. Halluu isiniif ta'e ilaaltanii kanammoo kan isiniif ta'u kam keessa ilaaltanii fakkeenyaaf ani isinitti argisiisuuf waan ta'eef nagaa raayitiitti godha jechuudha. Okay, quba kiyyaan qabee kan bakka kana qabee nan guddisa jechuudha. Walakkumatti hin dhiisa jechuudha. Kun kan walakkaa waan ta'eef akkasitti xiqqeessee irratti dhiisa jechuudha. Okay, xiqqoosi ni ga'a jechuudha. Walakkumatti kana qabee gad harkisa jechuudha. Yoo akkas bal'isuu barbaade akkas gad harkisa, yoo xiqqeessuu barbaade immoo kan akkas ol deebisa jechuudha. Eega kana raawwadhe booda walakkaasaa jechuudha. Garaa isaa keessa qabee harka kiyyaan akkas godhe quba kiyyaan amma ni ga'a jechuudha. Ni ga'a waan ta'eef kan akka walirraan sossoonni gochuudhaaf bakka kana jechuudha nan tuqa jechuudha. Bakka kana yeroo tokko gadi nan tuqa jechuudha. San booda bakka qulfii kana jechuudha. Qulfii kana irra tuttu jechuudha. Yeroo tokko quba keessaniin guutuma isaatti akkas ni diimessitu. Egaa haala kanaan gootanii booda uftanii yeroo tokkoof bakka kana jechuun ni tuttu jechuudha. Eega tuttaniin booda raayitii isinii fida jechuudha. Saanduqa duwwaa akkasitti isinii fida jechuudha. Kan irra tuttu jechuudha. Raayitii itti gootanii of duuba deebitu jechuudha. Bakkuma jalqaba tuttan kana tuttu jechuudha. Okay, haala kanaan in sossoo jechuudha. Walirraan sossoo jechuudha. Haala kanaan qopheessinee toshannee halluun kun nuuf ta'ee bareedee egaa haala kanaan sirreeffannee booda waan barbaanne yookaan maqaa keenya ta'uu yookaan garee barbaanne sana ta'uu itti barreessuu haala itti dandeenyu immoo itti barreessuu fi iddoo kana jechuudha. Bakka iddoo kana ni filanna jechuudha. Ammallee egaa akkuma iddoo seenneen barreeffama kan jalqabaarra jirtu kana ni irratti tunna jechuudha. Yeroo tokko egaa haala kanaan nuuf dhufee jira jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf dhufee kanarra nuuf taa'u qaba jechuudha. Taa'u jira. Lakkoofsa 0 geengoo jira. Kanarra taa'u qaba jechuudha. Egaa irra taa'e maal iditti bakka jiru isinii fida jechuudha. Irra tuttanii itti barreessitu. Barreeffama itti barreessina fakkeenyaaf isinitti argisiisa. Garee qubee gurguddaan barreessu. Garee bar ani isinitti argisiisa jechuudha. Ariifadhee garee barnootaa haaluma kanaan harka keessa hin qabdanii barreeffama kana jechuudha sirreeffachuu qabdu jechuudha. Akkasitti sirreeffachuu qabdu jechuudha. Akkasitti sirreeffattu. Akkasitti jechuudha. Quba keessaniin wanni isinii galuu qabu bakka kana yoo qabdanii akkas olii gadi gara gaggashitu jechuudha. Barreeffama kana akkas walakkaa isaa immoo qabdanii akkasi sirreessitu jechuudha. Akkasi sirreessitu jechuudha. Egaa akkasi sirreeffattanii booda kun irraa osoma taa'u akkas harkiftu jechuudha. Akkas harkiftanii barreeffama caa walitti aantee jirti jechuudha. Akka golboofte jechuudha. Gadi garagaltee ni jirti. Isirra yeroo tokkoof ni tuttu. San booda akkas gootu jechuudha. Kana akkas gad deebisuu barbaadamoo akkas ol deeffachuu barbaadan akka itti arguu jirtu. Yoo akkas gad harkiftan akkas ta'a jechuudha. Yoo akkas immoo as deebiftan ol deebi'a. Kanaaf gadiin deebisa jechuudha. Gadi deebisuun barbaade waan ta'eef akkasitti gad deebisa jechuudha. Okay, akkasitti walumatti gad deebisa jechuudha. Akkas xiqqoo sinan dhisa. Barreeffama kana barreeffama geengootu jechuudha. Akkas ni ga'a jechuudha. Amma of duuba deebi'ee barreeffama kana guddisuudhaaf immoo qubee taalaman taa xiqqaaf taa guddaa walitti aananii irra tuqa asan harkisa jechuudha. Yoo as harkisa hin guddata akkas barreeffamni kun akka guddatu
olan deebisa jechuudha quba kiyyaan qabee akkas ol deebisa jechuudha. Okay. Tolee jira jechuudha nagaa. Okay. Ammallee ideewudhuma gubbaa kana tuqee egasii barreeffama jalqaba irra jirtu kana tuqee aattas deebi'aa jechuudha idiit bakka jiru kana tuqee yookaan waan biraan itti dabalaa yookaan kanuma irra barreessa jechuudha. Ammallee garee qubee egaa ala kanaan barreessee booda kanallee quba kiyyaan fidee akkasitti tolchee booda xiqqoosee akkas ol deebisa jechuudha. Kan akka booda nan dhibneef akkas ol deeffadhee quba kiyyaan jechuudha. Walakkaatti dhiifattu jechuudha. Kanasiin ol deebisuu deemtu waan ta'eef walakkaa taa'u jechuudha. Ammallee as dhufee bakka silaatiin olan deebisa jechuudha qubee kana. Waan geengoo kanarra qubee a xiqqaa b xiqqaa c xiqqaa jira akka hin daganne jechuudha. Geengoo kanarra nan tuqa jechuudha. Akkas yoo addeebise amma ol deebisuu fedhe waan fedhe akkas addeebisa jechuudha. Yoo akka deebise akkas ta'a kanaaf akkas deebise harka kiyyaan qabee akkasitti barreeffama irra gad rukutee jechuudha. Harka kiyyaan qabee akkas achi godhaa jechuudha. Okay. Barreeffama kana guddisuu yoon barbaade ta'a xiqqaaf ta'a guddaatti dhufe akkas godhaa jechuudha. Guddatu oma rakkoon qabu raayit itti godha olan deebisa jechuudha. Barreeffama kana ol deebisee miidhagfachuu yoo barbaade bakkuma jalqabaatti addeebe akkas as deebisa jechuudha. Akkas as deebise guddatee waan jiruuf akkasitti ta'ee jira jechuudha. Isin duuka oltan ammallee inni an jalqaba kaayyoo kanaaf hin qajeele ta'e isarra yeroo tokko gadiin tuqa quba kiyyaan akkasii irra seena waan ta'eef isallee nan guddisa jechuudha. Akka wal simatuuf ta'a xiqqaaf ta'a guddaa tuqe raayit itti godhe isallee gadan deebisa deemee jechuudha. Bakka jalqabaa golboo kanatti jechuudha. Akka tattaakkisa jechuudha. Inni akka as deebi'uuf harka kiyyaan qabee akkas achi buta. Okay. Raayit itti godha jechuudha. Ni gaa jechuudha. Nama isinitti argisiisa waan ta'eef haala kanaan ni gaa jechuudha. Iddoodhuma kana tuqee sheeppis bakka itti kana tuqee bakka kana tuqee urjii fidee kaa'uu yoo barbaade as keessa onneetu jira urjiitu jira. Yoo onnee barbaadan onneen kana urjii yoo barbaadan kana mallattoo adda addaa jira jechuudha. Animee urjiidhuma kanaa filadhu mallattoo urjii kana jechuudha irra tuqa jechuudha. Walakkaa kaachuu barbaadamoo eessa kaachuu halluu waan urjii kanaa yoo jijjiiruu barbaadan diimaa kanarra tuttu jechuudha. Diimaa yookaan barbaadan raayit itti gootu egaa seera tuttanii harka keessan akkas xiqqeessitu jechuudha. As walakkaa kana kaachuu yoo barbaadan ni dandeessu jechuudha. Walakkaa kana akkasitti yookaan immoo kana dhiyeessitanii gamana kana bakka barreeffamni akka bareeduuf bakka barreeffamni hin geenye kana akkas keessuu jechuudha. Xiqqeessitu quba keessanii qabdanii walitti xiqqeessitanii akkasitti haala kanaan ni gaammallee kabraa iddoo kana tuqee sheeppisi bakka itti tuqee bakka kana gadi tuqa jechuudha. San booda urjuma kanarra gadi tuqee halluun isaa oo halluu adii naafata halluu barbaadan asirra filachuu ni dandeessu. Diimaa haala kana okay. Egaa tuqee booda bakka kana qabinaan xiqqeessa jechuudha. Bakka akka hin daganne jechuudha. Akka waan adda addaa walakkaa qabdee sirreessuu hin dandeessu jechuudha. Waan kana sirreeffachuu fi as qabuu qabdu jechuudha. Yoo gara gaggashuu feetanis as qaba asirraa ofirraa qaba. Yoo xiqqeessu guddisuu asirraa ofirraa qaba jechuudha. Egaa xiqqeessitaniin booda walakkaa kana tuuxxanii quba keessaniin urjii kana gaatuxxanii akkasas gootu. Xiqqeessuu kana akkas walitti ol gootu ol cunqursitu jechuudha. Haala kanaan egaa wal qixxaate booda akkas gootanii ni gaa jechuudha. Amma galarii keessa deemee
quraana tokko fiduu jechuudha garee barnootaa wal qabatee wal fakkeessuudhaaf kana fiduu jechuudha. Okay, raayitii itti godhadha. Amma kunoo kana jechuudha naan xiqqeessa. Osoo kana hin fidin urjii walakkaa keewwadha akkanaaf ta'u iddoo waluma kana tuqee sheeppis bakkeetti tuqee bakka kana tuqee iddoo sana dhaqee fidee raayitii itti godhe haala kanaan irra tuqa jechuudha. Walakkaa naaf ta'u. Okay, waan kana fidee gubbaa kaa'aa jechuudha. Jala goree jira jechuudha. Jala goree jira waan ta'eef geengoo kanarraan tuqa jechuudha. Jala goree waan ta'eef gubbaa wanni kun lamaan yookaan kun jala isinii qaba kun irra isinii qaba kan as tuqee irra naaf goree jira jechuudha. Yookaan isinii ta'e haala kanaan ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan garee tokko hojjanneetti turraa isiniif galadhee abdii qaba. Egaa haala kanaan amma wanni nuuf maal inni raayitii itti godhudha jechuudha. Raayitii achi dabarfachuudha jechuudha. Gama galarii keenyaa dabarfachuu immoo bakka kana ni xunnaa. Akkasii save as image bakka tana xunne as gadi buune bakka kanarra xunnaa jechuudha. Amma gama galarii keenyaa nuuf darbee jira. Profaayilii garii kanaa yookaan barbaanne miidhessinee akka isiniif ta'utti bareeffattanii irra kaawwachuu ni dandeessu. Kanuma isinii galee yaada yoo isiniif hin galle gaafadhaa isiniin jira. Haala kanaan halluu geengoo dalagachuu ni dandeenya. Halluu adda addaa loogoo adda addaa immoo loogoo quraanaa loogoo waan barbaanne Google keessan keessa haala loogoo argattan gadda barumsa darbiratti isin argisiisan jira waan ta'eef aga barumsa biraatti walitti deemti nagaan naaf tura. Yookaan maqaa keessan dalagachuullee yoo barbaaddan maqaa keessanillee haala kanaan loogoo barbaadan godhattanii dalagachuuf immoo haala kanaanis karuma ammaatiin ni dandeessu. Halluu barbaadan filattanii akka ajaa'ibaatti bira turtanii viidiyoo kana yoo ilaaltan karaa salphaa ta'een hojjetachuu ni dandeessu. Akka barumsa biraa walitti deebinuutti nagaan naaf tura.